Paarlaamaa fi caffee Oromiyaa irratti bakka bu'oonni uummata magaalaa Adaamaa kutaalee hawaasa kutaa magaalaa Dambalaa Daabee fi Bokkuu shanan waliin mari'atan qindoomina mootummaa fi uummataa kenna tajaajila dhaabbilee hawaasummaa fi itti fayyadamiinsa inisheetiivootaa qabxiilee ijoo marichaati. Caffee Oromiyaatti bakka bu'aan uummata magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu akka jedhanitti bakka buutonni uummataa waggaatti yeroo lama hawaasa mariisisuu akka qaban labsiin kaa'amuu himanii kaayyoon isaas yaada hawaasaa cuunfee dhimmoota sirratuu qaban qaamolee dhimmi ilaallatu waliin furmaata itti kennuuf ta'uu dubbatan. Bakka bu'aan uummataa filatamaan uummataa waggaatti yeroo lama uummata isa filate wajjin mari'achuudhaan yaadaan wal hubachuu riqicha ta'ee immoo filatamaan uummataa kun mootummaa wajjin paartii wajjin dhimmoota uummataa akka kaasuu danda'u qajeelfama jiruun bara darbe yeroo lama waliin mari'anneerra. Gara xumura waggaa kanas marii galuma kana keessatti marii bareedaa gaggeessinee jirra. Mariiwwan darban akka filatama uummataatti sirriitti cuunfinee bakka hoggansi magaalaa kabajamoo kantiibaan kabajamoo itti gaafatamaa paartii akkasumatti seektaroonni bakka jiranitti dubdeebiin karaa xiyyeeffannaa qabuun dubdeebiin kennamee hirmaattonni marichaa tokko maricha irratti yaada kennaniin mootummaan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojiin hojjetaa jiru gaarii ta'uu kaasanii rakkoo bishaan lolaatiin dhufu hundeerraa furamuu dhabu rakkoo tajaajila haqaa hir'ina bu'uuraalee misoomaa qulqullina magaalaa eegsisuu fi kanneen biroos jiraachuu ibsuun fuulduratti xiyyeeffannoon itti kennamee furamuu akka qabu gaafataniiru. Haala uummanni irreechaa gaafiinsa kan hin deebineef lolaan roobni hogguu dhufu akkamiin bule yaa Rabbi jedhee warra tokko ana san keessa. Aanaan Harooyittiidhaa haarawa hundooftee tokkoffaa waajjirri bulchaa aanaatu hin jiru. Bootaa waltajjii teennu hin jiru. Manni yaalaa hin jiru. Tokkichillee hin jiru. Manni barumsaa tokkichillee hin jiru. Dhuunfaa yoo taate malee. Bu'uuraalee misoomaa achi keessa ammoo deebi'eetiin gurguddoon kun hin jiru jechuudha. Manni yaalaa tan buufanni fayyaatu hin jiru. Waanuma nyaannullee yoo dhabne qulqullina hoo qabaanne qaamni keenya nagaa godhata. Waa'ee qulqullinaa kanarratti nuyi balfa asii fuunee yoo madaabaraatti naqnee tooyii gachisiifne inni tokko immoo maal si gashee ati waan aanaatti marmaartuu fi waan gaachana sirnaa taatee fi nu dhoowwuu hin dandeessu han jedhamu guyyaa lama sadii isteeshinoota fayyaa waamee agarsiisee guyyaa lama sadii warra gibirinaa namni fi horii walitti hin galu nama gibbii tokko keessa abbaa warraa 9tu jira. Abbaa warraa 9 kana keessa namni shintimeetii hin qabne jira namni horii achi keessatti horsiisu jira. Kana hoo dubbanne amma arra baganuu dhuftaniyyuu ani baay'een itti gammade isa dhugaa waaqaati bariin dhufeeyyuu akka ajaja irra dursee jechuudha. Yoo dubbanne gibrinaan dhufee ilaalaa uumaan fooyyessuu isteeshinoonni fayyaa hin dhufanii ilaaluu uumaan hin fooyyessanii. Gaafii fi yaada uummata irraa ka'eef deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa akka jedhanitti gaafii uummata akka galteetti fudhachuun rakkoolee hojimaata mootummaa keessatti mul'atan hundeerraa furuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu himuun hawaasnis jijjiiramaa fi misooma magaalichaa saffisiisuuf hirmaannaa isaa cimsuu akka qabu dhaamaniiru. Gaaffilee kabajamaa miseensota caffee fi miseensota paarlaamaatiif hawaasti keenya kaase kana akka akkasaatti qabannee baay'ee isaa galtee godhannee kan hojiitti jijjiirru ta'ee dhimmoota muraasa irratti iftoominuma uumuufanii hundaa olitti galmoota magaalaa arfan milkeessuudhaaf hojiiwwan akka magaalaatti hojjetaman hedduun hin jiru. Hawaasa wajjiniin hojjechaa hawaasa wajjiniin rakkoo jiru irratti waliigalaa wanti hin furamne waan hin jirreef hawaasa sitti argamee yaada kana nuu kenne baay'ee galatoomfachaa waan baay'ee isin kaasisan kana karoora keenya bara itti aanu keessatti galtee godhannee kan eegnu akka ta'u asumaan waadaa galuun barbaada. Miseensa paarlaamaa fi bakka bu'aan uummata magaalaa Adaamaa Dr. Tashoomaa Abdoo gama isaaniitiin gaafilee hawaasni kaasee qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun rakkoo bulchiinsa gaariitiin uummata irra qaqqabu furuu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf gahee nurraa eegamu ni baana jedhan. Gaafii uummata keessaa kana bakka lama cabsine jechuudha. Mootummaa federaalaa kam deebisa
mootummaaleen naannoo immoo kam deebisuu qabu ka jedhamu bakka lamatti qoonneetti erga bakka lama qoonneen booda sadarkaadhaan warra raawwachiiftotaa kana mariisisaa deemna. Warra raawwachiiftotaa jechuun warra mootummaa bakka bu'anii hojii hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaabineen magaalaa kanaa raawwachiiftota. Nuti bakka bu'oonni uummataa akka waliigalaatti warra seera baaftuuti. Warri seera baasaa kun seerri nu baafne kun maal fakkaata inni uummata irraa argaa qabnee booda bakka itti seerri ba'e sun jal'ate yookaan bakka tajaajilli jal'ate adda baasne kaafirraa adda baasne abbaa dhimmaatiif kennina jechuudha.